Hayyee salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jirra jirtuu hawaasni kiyyaa Oromoo guutuu addunyaa keessatti argamtanii dhimma tokko isiniin dubbachuu barbaadeetanii innis dhimma obboleessa keenya Muhammad Sanii Zubeer yookaan abbaa giddii wal qabatuuti. Muhammad Sanii Zubeer yookaan abbaan giddii jechuudha. Amma dura jechuudha biyya United Arab Emirates yookaan Dubai keessa taa'ee jechuudha. Bakka hawaasummaatti akkuma sana ammoo akkuma ilmaan Oromoo biyya namaa keessatti hiree jireenyaa garagaraatiin jechuudha. Gariin oguma qabuun, gariin ammoo humna isaatiin biyya sana keessatti of jijjiiruuf hojjetu. Inni ammoo oguma qabuun jechuudha biyya sana keessatti jechuudha. Farmasii nama qabuu fi nama ijoollee Oromoo hedduu oguma isaatiin illee tajaajiludha. Namni kun akkuma ilmaan Oromoo kaawwanii jechuudha siyaasa biyya keenyaatiin wal qabatee rakkoof darraa biyya keenya keessatti uumamu kallattii ofii ilaalcha isaatiin jechuudha. Yeroo adda addaatti jechuudha mootummaa kana mormaa akka ture hundi keenya iyyuu hin beekna. Anas dabalatee namoonni baay'een jechuudha waa'ee hawaasa isaanii waan isaanitti dhagahamee jedhe personalitii isaaniitiin yookaan dhuunfaa isaaniitiin kallattii itti fakkaateen siyaasa biyya kanaa jechuudha hanga danda'anuun sagalee uummata isaaniitiif ta'u jechuudha. Kanaaf jechuudha namni kun biyya sana keessa taa'ee waan gochaa tureeni already waggaa tokko oliif waan sana guutumaa guutuutti dhiisee hojii dhuunfaa isaatti deebi'ee hinumayyuu jechuudha waan mootummaa kana deeggaru yookaan ammoo waan mootummaa kana jajjabeessuu qabamu irratti akka hojjechaa ture jedhee hundi keenya ni beekna. Ragaa kana ilaala. Yeroo tokko Oromiyaa 11 irratti jecha inni dubbatee ture osoo Dubaayiidha biyya nuufin duratti jechuudha. Oromiyaa 11 irratti waan inni dubbate dhaggeeffadhaati walitti deebina. Faarmaasii Muhammad Sanii abbaa giddii keessatti argamaa jira. Abbaa giddii kan beektan baay'een keessan aktivistiidha jedheen ture. Baay'ee garuu warra TPLF kana baay'ee beekaraa turte akkam maarra gaanii maafitiin faamti maal turte eessa gaanam? Beekta amma maal seete Ogunuti yeroo sana TPLF deeggaru waan TPLF jaallannetti fakkaatan namni. TPLF ka Finfinnee keessaas kaaree nuyi jalqaba jechuudha. Achi booda haala jirutu nu dirqisiise juntaa miti jinyuun deeggarraadha pirinsipiliin keenya yeroo sana jechuudha. Barris bara fakkaatanii namni amma akka Oromootti yoo agarte guyyaa tokkotti Hacaaluu dhabdee hayyoota keenya mana hidhaatti nammanii Abiyyi farka dhufna jechuun kun waan hin fakkaanne jechuudha. Kana jennaan xiiqii uma sanatu nu gaggabsee yeroo sana akkuma jenne juntaa osoo hin ta'in jinyuu malee garaa ture jechuudha. Kana jennaan amma immoo yoo argitu jijjiiramni wayillee yoo dhufe amma Oromoon carraa amma of hirkaa qabu kana dhabuu danda'a. Akka Oromootti yoo agarte maaliif Oromoodhaaf qabsoofna jennaami? Advaanteejii uummata Oromoo eegna jennaami? Kana jennaan Hacaaluu lubbuusaa deebisuu hin dandeessu har'a darbeenni guyyaa isaatti qadaa isaatti galtee warri hidhaman haga tokko hiikamanii jiru. Kaaf irratti qabsaa'uu fi karaa kallattii karaa nagaatiin deemuu wayya amma waan qabannee jabeessuu wayyan jedha fakkeenyaaf. Carraaquma kanatti fayyadamuu wayya Dr. Abiyyi amma rakkoo masaa wajjin haala amma jirutti yeroo Hayyeen akkuma viidiyoo ammaan armaan olii dhaggeeffatanii kaatanitti jechuudha. Abbaan giddii yookaan Muhammad Sanii Zubeer osoo biyyan dhufin duratti duraan tarii mootummaa kanaan yookaan ammoo sirna biyyaatiin wal qabatee jechoota adda addaatiin yookaan ammoo haala itti fakkaateen siyaasa biyyattii jechuudha humna qabuun yookaan yaada qabuun beekumsa qabuun gaggeessaa ture sun ilaalcha dhuunfaati. Namni tokko fakkeenyaaf kaleessa irratti waan gochaa tureeni yookaan ammoo waan jechaa tureeni yoo dhiifama jedhes yookaan ammoo waan sana yoo dhiisee irraa deebi'es gonkuma hin dhiifamuu fi seerri jedhu jira yoo ta'e jedhee hin beeku ani. Kanaaf namni kun hanga yoonaatti jechuudha dhufee cidha gaggeeffachuudhaaf yookaan sagantaa cidhaatiif erga biyya dhufee boodatti osoo guyyaa tokko lamallee jaartii isaa waliin hin turin dhimma kanaan kan wal qabatuun qabamee mana hidhaa seenee jedhee guyyoota afur erga hidhamee booda baasaniini ammallee irra deebi'anii hin barbaadamtammas jedhanii deebisanii nama kan hidhan jechuudha. Hanga yoonaa kun almost 7 sadii darbee jira jechuudha. Ammas mana hidhaa keessa jira abbaan giddii yookaan Muhammad Sanii Zubeer jechuudha. Miidiyaa irraa kan dubbatamu abbaan giddii bilisiginnaa ta'e, abbaan giddii akkana ta'e, maaloo ta'e namni waa hedduu dubbata jechuudha. Waa'ee jireenya namaa hin beeku. Inni garuu mana hidhaa keessatti rakkachaa jira. Hanga yoonaatti namni kun mana murtiitti hin dhiyaanne. Maali sababni isaa? Yakkamaan tokko yakka isaa akka beekatuu fi erga hidhamee ka'een boodatti seerri biyyattii kan jedhu sa'a 24 keessatti
gara mana murtiitti dhimmi isaa darbuu qaba jechuudha. Namni kun torban 3 fi mana hidhaa keessa jira hanga yoonaa mana murtiitti hin dhiyaanne. Kana jechuun maal jechuudha jedhe Taayyeeni. Kanaaf jechuudha obboleewwan keenya warri waan kana dhaggeeffachaa jirtan qaamonni mootummaa biyya keessa jirtan Geetaachoo Raddaatiif dhiifamni godhamee biyyi ittiin nageenya barbaanna jedhamee biyya ittiin waliigalteen raawwatamee jiraatamu keessatti ilmi Oromoo tokko akkuma ilmaan Oromoo kaawwanii jechuudha ilaalcha dhuunfaa isaatiin waan jechaa ture sanuu irraa dhiisee waan sana dhuunfaa isaatti jireenya isaatti deebi'ee waan sirna kana yookaan mootummaa kana deeggaru spiriit gochaa akka ture jedhe ragaalee adda addaa argaa jirtu isin hundumti keessaniitu jechuudha. Haya. Namni kun badii dhuunfaa wa'ii qaamota aangoo qaban irraa qabamoo dhuguma seera biyyattiitu mucaan sun yookaan obboleessi keenya kun wanti inni gaggeessaa ture sadarkaa kanatti isa hiisisaa kan jedhu mana murtiitti dhiyaatee itti ragga'eeti. Namni kun mana hidhaa keessatti kan dararamaa jiru. Kanaaf please wanti hunduu biyyaaf erga ta'e kan hojjetamu ilaalcha dhuunfaatiif aangoo dhuunfaatiif namoota irratti yookaan hawaasa irratti dhiibbaa gochuun eessayyuu wanti biyya keenya tarkaanfachiisu hin jiru waan ta'eef namootni jechuudha namni kun oguma qabuun dandeettii qabuun yookaan ammoo qabeenya qabuun jechuudha biyya isaa irratti hospitaalota naannolee adda naannolee Oromiyaa keessa jiran gargaarsa gochuudhaaf dawaa adda addaa dhiyeessuudhaaf jechuudha agriimantii uumee barreeffatee isaan irraa hayyama argatee jechuudha dawaalee garaagaraa dawaalee biyya kana keessatti hin argamne jechuudha biyya sanarraa garana fidee kennuudhaaf hawaasa gargaaruudhaaf akka jiru ragaa qabatamaa harkaa qaba. Kana kanallee osoo beekan nama kana kaleessa akkas jettee jirta jechuudhaan namoonni hanga yoonaatti osoo mana murtiitti hin dhiyaatin teessisuu jechuun ilaalcha siyaasaa kamiin akka fudhatamee jire annaaf hin galu ammas taanaan obboleessa keenya kana nuuf gadhiisa maatii qaba ijoollee qaba namni kun mana hidhaa keessatti yeroo hangana taa'u bakki qabeenya isaa yookaan ammoo jireenyi isaa inni biyya namaa jiru sun cufamee akkasitti taa'aa jira jechuudha namni kun hireen isaa borii maali? Kanaaf hanga dandeessaniin qaamonni aangoo qabdan biyya keessatti yookaan waan kana dubbii kana keessaa harka qabdan yookaan beektan obboleessa keenya kana nuuf baasisa. Namoonni miidiyaa irra jirtanus sagalee ta'aa fi jechuun barbaada ulfaadhaa galatooma.